Ani kanan sirraa barbaadu maallaqni giphee kee keessaa kan dhabamne osoo hin taane onnee kee keessaa bakka kan hin dhabnedha. Maqaati naaf moggaaftee immoo baay'ee jaalladheera. Anumaayyuu maqaa koo bilbila kee irratti akkas jedhii seefi godhadhu. Fedhii joottoonii jedhiiti seefi godhadhu. Nyaadha malee maaltu isiniif haa dabalamu? Har'a waan hundumtiyyuu bash na bira. Nama durii jedhamu kana yeroo dhumaaf akka kiraan sarreen jiraanne takka ni dhabamu barbaada. Nama yeroon gatee mil'uu tokkoon dhabamsiisuu nutti ulfaatu. Arme. Amma bakka hin taa'ee si sirbuu danda'u taa'ee hin jiru arme ko. Booda si sirbuu naaf wayyi. Natti naarin siifan sirbu. Na dhaggeeffadhu. Na dhagaa jirtaa? Jaalalli kennumoo mi'ooftu akka dammaa ayyoo deessee koo si caala hundumaa yaa Rabbi yaa Gooftaa waan hinaan si kadhu ayyoo koo haramee koo umrii sinaa laadhu. Armee koo al tokko deebiseen siif bilbila. Sin jaaladha armee koo. Tole. Akkam jirtan agumaa. Jiroo. Kanooti. Akkuma tasaan dhufe jaalalleen koo isheen siin jedhu kunoo ishee kana wal bari. Hiriyaa koo qaaliin nan siin jedhamu kunoo isa kana wal bara. Heeraan hin jedhamu. Dooriin jedhama. Si baruu kootti natti toleera. Anallee natti toleera. Hiriyaan koo waan gaarii irratti akka kufee abdiin qaba. Isaaf homaa yaaddayin yoon akka keetti muuziqaa yeedaloon dabaluu fi baadhellee haala gaariin nan kunuunsa. Yeedaloon muuziqaa ribuu caalalaa caalu jira jetteeti. Mee haa ta'u gasii argiin as goree si dubbisuu dhufe bakka wayii deemaa jirra wal agarra. Nagaa ta'e. Wal agarra. Yeroo tokko asuma ture na eeginan deebi'a. Eessa deemuuf? Nan dhufa asuma ture yeroo muraasa. Doorii. Ufidhi. Maal taate? Waan tokko si ko'umsuu barbaadeen ture. Maalidha? Maal taate? Eerii waliin deemnee bashannanuuf turre. Garuu egaa jiramti. Maallaqa hin qabdu jechuudha. Eeyyee Doorii. Maallaqan dhabee naa kennii naan jechuun sitti ulfaateeti amma kana saalfattaa? Waanuma bahii galuma irrattis rakkisuun natti ulfaatee jennaan dhaam Doorii. Hiriyaa gidduutti wal rakkisuu wanti jedhamu hin jiru. Jireenyi yeroo tokko rakkina akka dambalii galaanaatti sitti gadhiisti. Kanaaf immoo furmaan isaa maal akka ta'e beektaa? Hin beeku maaldha? Hiriyaadha. Yeroo hundumaa fuulli kee natti jijjiiramee hin beeku. Bakka qaawwa koo malatti argamtee naaf duuchita. Ulfaadhu. Abboon arbeessi. Har'a kun kan ta'eef sababa naan harka koo irraa qabadhee ittiin harka kee irraa dhabdeef. Tarii baruu maaltu beeka? Ani immoo si kadhachuu hin danda'a ta'a. Uumaan kanan godhiin malee ani siif jedhee rakkachuun kabaja guddaadha. Amma sirra deebiin galatu. Harki dabarii wal liqa jedhamu miti. Mucayyoo goobana ji'a fakkaattu kana aduu kana fakkaatu rukuchiisiniiti. Nan bilbila. Wal agarra. Maaliif isa rakkista? Ana bira maallaqni jira bar. Hoomaan rakkisne sombisaa yeroo mara maallaqa argan. Yeroo rakkanni kamillee gaadduusaa jalatti obbaafan. Kana irratti immoo riyyaa dhugaa. Jechi riyyaa jedhu qofa kan isaan ibsinedha. Kanaaf riyyaa akkasii rakkisuun rakkoo maalii qabare? Riyyummaa baay'ee namatti toludha. Qilleensa gidduu keessan hin galin. Amiin, amiin, amiin.
Nagumaaf akkanatti sarditee na waan ta'e. Wayyoo fedhi maal taate? Fedhi? Wanti gadi galuun sun ammallee jireenya koo keessaa bahuu hin dandeenye. Eenyudha? Dooriidha? Isa malee namni jireenya kootti xannacha ta'e kan biraan jira. Amma kanas barbaadeef akka tana sossobduuf yookiin immoo akka tana tasgabbeessituuf miti. Akkuma baratame waan tokko akka goonuufani. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu naan hin jedhin. Jaalallee koo dhuunfachuuf amma fiixee dhumaarra geera. Heerii koo heerii dhabee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu rakkoon qabu naan hin jedhin. Maal? Heerii? Akkamitti? Maalan beeka mortuun kun yoo namoota isaatiin ta'a. Akkas ta'uu qaba malee wanta busqullaa kana jala maaltu see sirbisiisa? Kan na dhibe inni yeroo hunda waan kan koo ta'e maranarraa fudhachuun isa nuffisiisu. Rakkoon qabu. Anaaf dhiisi. Jaallatteeti kanan gootu taanaan maaltu akka si eeggatu beekta. Fedhii. Anaaf jette yookiin anaaf gaddite kan taane anis ati sirriitti beekna. Icciitii kee akka icciitiin dhuunfaa goota kan qabadheesiif jiraadhu barbaadda taanaan baraftee jirtu keessa yeroon dammaquu qabda. Dhiisi maaloo jecha kana si'a meeqarra deebitee nan ilaalsina. Maal naa ajajjeensi didee beeka. Ajaja kee tole jedhee fudhadhee raawwachaa jira miti. Sitti meeshaa in sirreessita taanaan sirreessi. Asiifaachi deemee na barbaadeen si dhabee. Asiifaachi deemee na barbaadeen si dhabee. As kootu gama kiyyaa, as kootu gama kiyyaa, yaaddoon na miiteera. As kootu gama kiyyaa, yaaddoon na miiteera. Kana fakkaata gaa. Maal akka yaadu beektaa? Ati too natti nimi maal akkati yaaddu akkamittan beeka? Ati immoo. Tole maal yaadda? Ati manaa kee garuu carroomteetti. Akkamitti? Himmu kooftu kaa. Sagalee gurra namaa keessaa qillisee ripha miiraa birrisiisu kanaan bashannantee jiraatti. Nan fuudha jetteeti. Maaliif hin fuutu? Durbi tokko kunuunsa barbaaddi. Kunuunsi immoo yeroo fi jaalala kennuufi qofa miti. Maallaqas hin barbaachisa. Ani immoo maallaqa hin qabu. Ati barkaleessa nama ofii keerra darbe hiriyoota kee gargaaraa turedha. Inni kaleessa kaa? Har'a karaan hundumtuutti cufamaniiru ta'a. Garuu kaleessa keessuun deebi'ee waan hin dhufneef hin qabu. Inni irbaata abdii nyaachaa jiraachuudha. Akka har'aa kana nan ta'aa nan rakkadhaa jettee yaaddee beektaa? Natti maka yaaddee beektaa? Argitee? Akkuma hiyyeessan ta'a jettee yaaddee hin beekne bor immoo bakka kee kaleessaa sanatti deebi'uu dandeessa. Miidhaginni boruu maal akka fakkaatu beektaa? Beeku maal fakkaata? Eenyullee kan hin beekne ta'uu isaati. Hiriyoonni keessa bira jirra. Akkumatti kaleessa nu waliin turte har'a immoo si bira dhaabbanna. Simboo. Simboo akkam? Yeroon taaneen dhufee natti fakkaata. Anaa deemuudhaa jedhuu dhufte. Haalli keessan garuu waan deemuuf jettuun fakkaatu. Jedhaa nagaan turaan nan deema. Tole gifti. Maaltu argameetu tokkichaan fedhiirraa gara dooriitti kan barrifteef?
An gara eenyuutu hin barrifne. Maarree akka bilbila Nookiyaa durii harka wal qabattanii kan teessan nagaa wal gaafachuuf ture? Dhugaas immoo akkasitti yaaddee miti. Maalii yaade maaloo? Osoon xiqqoo turee dhufee bar kan wal dhungachaa jirtan nutti hin qaqqaba tureen. Maaloo diraama waaqayyo akkas naan jedhin simboo. Dooriin bari riyaa keenyaa akkamittiin wal dhungan. Jaalalluun dukan jalqabu hiriyummaa irraati. Akkamittiin akkasitti na yaadda? Akkamittiin akkas naan jetta? Sati natti himi malee. Jaalalli kee sana fakkaatu dhiistee wanta daaraa hiyyeessa du'aa kana waliin asii gororta? Sanumaayyuu mana keetti waamtee moo? Maaliif of hin kabajju? Fedhii sana fakkaatu dhiistee gurbaa kanaan isa jijjiirte? Fedhiirraa maal dhabdeeti? Maal sitti hir'ise? Tole kan jijjiiruun kee nafne immoo waanuma waa qabutti illee jijjiirtu? Siqaa! Ati garuu nama akkamiiti? Dhuguma naaf ati garuu garaa tokko keessaa baane? Anis si waliin obboleetti jedhame waamamurra du'uu koo naaf wayya. Maalii yaade maaloo? Osoon xiqqoo turee dhufee bar kan wal dhungachaa jirtan nutti hin qaqqaba ture. Jaalalli kee sana fakkaatu dhiistee wanta daaraa hiyyeessa du'aa kana waliin asii gororta? Sanumaayyuu mana keetti waamtee moo? Ammoo waan hundumaa balleessaa nana ta'eera. Ati homaan balleessine bar. Ishiitti fakkaateera kaa. Ishiitti yoo fakkaateeti maal gochuu dandeessa ree? Dhaqxee fedhiitti yoo himte hoo? Anaa fi fedhii gidduutti maal takka uumamuu danda'u yaaddettaa? Akka waan ani jaalallee isaarraa fudhadheetti na yaada. Waaqa koo. Isaaf hin dhiphatin. Nuti waan jiru hundumaa itti himnee hubachiisuu yaalla. Fedhiinis immoo akkati kanan goone ni beeka bar. Maalin? Jecha siifannaan jette yeroo yaadadhu. Waan hiyyeessa daaraa kan yeroo ishiin naan jettu. Aamileen kaleessa qabu yoo nan dhabe. Kan ishee dhiisate waan amma hin jirree kana. Garuu immoo dhugaa qabdi bar. Waan sobdi waan tokko iyyuu hin qabdu. Dhugaa isheeti. Namni tokko hiyyeessa kan jedhamu yoo sammuudhaan iyyoome dhabarra. Ati immoo waan bor deebitee argattu maallaqa qofa dhabde. Bakka kamitti illee yoon isaa waliin jiraadhe rakkoon tokko uumameera taanaan sababni rakkoo sanaa ana ta'a. Doorri maal taate? Osoo nama har'a wal barreetee haa ta'u. Nuti bar kaleessa wal beekna. Yeroo waan hunda harkaa qabnu. Yeroo kudhan kaleessa naan hin jedhina. Namni kaleessa isaa jiraate eenyutu jira? Natti mika namni kaleessa isaa jiraate eenyutu jira? Doorii koo dhiifama. Hiriyyummaan keenya faayidaa irra waan caalu natti fakkaatee ture. Jiruu na dhiisi. Ammoo jechi kamiyyuu haamilee koo nan cimsu. Kana caalabdii kutadheera. Idaa namni jaalatee miti kan uffachiisu. Maal? Maal jette Doori? Anoon beeku. Ati bar nama sammuudhaan qaroo taatedha. Akkamitti waan akkasii yaadda? Alaa kunnoo fedhiin iyyuu dhufaa jira. Nuti waan hundumaatti himnee hubachiisuu dandeenya. Ati yaaddeen. Haa dhufu. Akkam nagaa. Kophee bitattee namatti tola. Ani eessaa fideen bitadha jetteeti. Jiruutu naaf kenna. Jalaa baatee mana namaa godhattee jaalallee koo bira dhaqxeere.
Erga deemuun kee nafni immoo kanuma kee godhattee yoo dhaqxe maal qaba? Fedhii akkasumatti tasgabbaa'e. Sitti muuf turre bara wanta ti dhageesse. Maal natti muuf turtan? Akkamittiin akka inni harka ishee qabatee ija ishee keessa akka ilaaluu qabu shaakalee dhaquusaa moo yookiis jechoota kukkuulee jaalallee kiyya dogoggorsuuf yaaluu akka ture? Fedhii akkasumatti bara dura tasgabbaa'e. Aaboo callise. Hiriyyaa koo dhattee namatti dhiphattuu fi kana eenyummaa isaa argaan jira. Fedhii anatu jaalallee kee dogoggorsiisa. Anatu jaalallee kee moo fedha? Yeroo irra kee ilaalan nama qajeelaa fakkaatte. Keessi kee garuu hamminaan kan guute. Yeeyyii gogaa hoolaa uffatte jechuun nama akka keetiiti. Fedhii! Oo maal isaaf sobuufi? Dhageessa! Otoo simboon hin deemne ta'e handhuurri isaanii lamaan wal tuqee ture. Maal? Waliin jirra malee daa waliin beeknu turre. Dhugaa qabda. Nama himaanaa hiriyaa isaatii nyaatu jettee erga na yaaddee dhugaa qabda. Wajjin jiraachaa turre malee hamma har'aatti waliin beeknu. Doori. Ati garuu nama akkamiiti? Isaaf si dhukkubee moo? Karaa jaalallee koo karaa hirii natti dhufee bara. Mana tokko keessatti waliin argaman malee maal godhan? Amma maal akka godhanitti akkan eegu barbaadde. Miira isaanii bahanii booda mucaa isaaniif jaala akkana kadhatan yaaddee turte. Situ mucaa isaaniif jaalamoo? Kana immoo sammuu isa kamii yaadde? Hiriyaa kee kaleessa dheengadda oolmaa guddaa sirraa qabuuf har'a oolmaan kee galata dhowwachuu irra darbee harka afaanii of fuudhee afaan si ka'aa ture ciniinuu ta'ee har'a immoo mucaa isaaniif jaalataata? Na dhageessa? Kabajni akkasii yoomiyyuu siif hin malu. Ahaa, akkas taanaan akkani mucaa isaaniif jaala ta'uu hin dandeenye malee akka isaan waliin ciisanii gudunfaa miira isaanii furgaafatan amanteettaa jechuudha. Mee atis harka keessaa qabdamuu maal wanti naaf hin galle? Waliin beeknu jettee turte miti? Namni nuti waliin beekne si ture jechuudha. Maali yaadda? Omaa calliseen. Callistee akkam? Namni tokko callisee yaadaan baduu hin danda'u. Wanta bira wanta inni yaaduu hin jiraanne jechuudha. Waan biraa maal? Tarii nama biraa. Nama biraa jechuun? Isa kanatu humti natti himi. Nama biraa yaadaa jirta jedhee callisee kan na shakkeessi. Kanaafuu eenyu akka yaadaa ture ati natti himi. Tarii Doorii. Doorii? Maal seete? Ani callisee osoo nagaan hin jiraatiin waan akka nagaan jirutti fakkeessee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf kallattiin ansi gaafadhaa kallattiin naaf deebisi. Hariiroon atiif Dooriin qabdan maalidha? Simboo miti oduu madaalee hin qabne kana kan sitti hime. Abbaan barbaade yoo natti jijjiirama maaliif fida? Wanti guddaan hariiroon keessan maalidha? Dabalataan immoo waa'ee madaala qabaachuuf dhabuu isaa anumaaf dhiisi. Inni sirriidha. Eenyullee yoo sitti hime waan jijjiiruu hin qabu. Ati garuu akkamitti waan akkasitti na shakkita? Onnee koo osoo beektu. Ani bar siin ala eenyullee yaadu. Dooriin mana kee maal gochuu dhufeere? Tasana waliin yeroo dabarsuu dhufe. Kun immoo maal rakkoo qaba? Dabalatammoo Dooriin isa yeroo kam caalaa amma namni isa barbaachisa. Taatee isarra gaheen yoo bira hin dhaabbatiin hiriyoonni isaa amilee ittollee yoo isa hin jajjabeessin eenyutu isaaf dhimma? Eenyutu isa jajjabeessa? Kanaafuu guyyoonni dabaree wal furanii dhufan. Akka guyyaa dhumaatti yaadaa miira keenya guyyaa dhumaa daangaa malee waliin dhandhamachuuf. Miira akkasiitiin waan akkasii yaada na bira dhufta? Akkasitti fuula baddeemoo? Wayya. Miira kee duraarra ammaa seeqa kee kana wayya. Maaltu beeka takka turtee kolfatti jijjiirta ta'a. Kun waan hin jenneere. Bareedduu waan hin baay'ee si jaalladhuuf ijeenyu yoo akkasii ilaaluun barbaadu. Namootaan hin ilaalinaa jechuun dandeessuun bar. Garuu na amani akka ati na ilaaltutti eenyullee nan ilaalu. Ani si janittiin si ilaaluun eenyullee ni ilaalu.
sin jaalladha. Galatoomii Hiriiko. Sin jaalladha yeroo jedhamu galatoomii jedhamu bar. Gowwaa akkamitti kun jaran? Tole anis sin jaalladha. Akkas jedhama. Waan hundas barsiisee danda'a. Jalaa baatee nama godhattee jaalallee koo bira dhaqxeera. Erga deemuun kee nafni immoo kanuma kee godhattee yoo dhaqxe maal qaba? Tole gifti. Maal targameetu tokkichaan fedhiirraa gara dooriitti kan barreefteef. Maal natti nuuf turtan? Akkamittiin akka inni harka ishee qabate ija ishee keessa akka ilaaluu qabu shaakalee dhaquusaa moo yookiis jechoota kukkuulee jaalallee kiyya dogoggorsuuf yaaluu akka ture? Yeroo irra kee ilaalan nama qajeelaa fakkaata. Keessi kee garuu hamminaan kan guute. Yeeyyii gogaa hoolaa uffatte jechuun nama akka keeti.